Waaqa keenya gaarii goonee galateeffannaa ammasii dhugaadhaa kadhanni godhatame adda yeroo akkasii yeroo kadhata dabarsuun nuuf baay'ee barbaachisaa jechuudha. Jireenya keenya lafarraa fuudhee tamii wajjin walitti nu hidheetiin jedha. Tole qorannaa keenya kan guyyaa irraa hin jalqabnaa akkuma kadhata keessatti ka'eetiin jedhe Waaqayyo karaa hafuura isaa hunduma keenya akka to'atuuf hundi keenya iyyuu ofii keenya dabarsinee isatti of kennineetiin jenna jechuudha. Boqonnaa lama duun jalqabineen dura lammaffaa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 21 irratti kaleessa yeroo qorannu isinii wajjin jabeessee kan nu dhaabe hojii kanaafis kan nu dibe Waaqayyoodha. Milikkita kan isaa ta'uu keenyas nutti mallatteesseera. Qabsiisa garaa keenya keessa kaa'annus hafuura isaa nuuf kenneera jedha. Qabsiisa milikkita nutti godheetiin jedhe. Isa kana waa'ee maaliin mallattoofna ka jedhu kanaan dura ilaalaa turre Qolaasiyaas Efesoon 1:13 irratti isin immoo ergaa dhugaa wangeela fayyina keessanii karaa isaa dhageessanii isin warri dhageessan itti amantan hafuura qulqulluu isaa abdachiifameen mallatteeffamtaniitu jedha. Kanaaf hafuura qulqulluu kanaan akka mallattoof akkasumas immoo qabata akka inni mallattoo nutti godheetiin jedhe kan isaa ta'uu keenya jechuudha nutti godhe lafa ka'a. Kanaaf gasti keenya maal jedhaa hangaruu isin qusachuudhaaf hangara Qorontos dhufuu dhiisuu koo Waaqayyo hin beekaa. Kanas Waaqayyo dhugaa anarratti hin ba'aa. Isin amantiitti jabaattanii waan dhaabattaniif isin gammachiisuudhaaf isin wajjin hojjanna malee nuyi amantii keessan irratti gooftummaa agarsiifna jennee miti. Waan amantiitti jabaattaniif hidda tokko waan taaneef ibin gubbaa irratti maal jedhaa ture yeroo jalqaba laallu dhoksaa tokko malee jedhe dhoksannaa tokko malee ifa goonee wal sobuu tokko malee wal wajjin tokko taane jedha. Kanaaf gara keessan dhufne malee aboo isinirratti agarsiisuu miti. Lama tokkorraa maal jedhaa? Andeebi'ee isin gaddisiisuudhaaf gara keessan akka hin dhufne murtoo godhadheera jedha. Gaddisiisuu isaa namarratti yakka hojjetanii kana jedhanii duun taane waliin turanii ani yeroo gargar deeman jaalala waliif qaban irraa ka'e tokko maal ta'a maaf deemta jedhee maal ta'a gadda jechuudha. Gadda jaalalaati malee isa kan simii wal miidhuuti miti kan Phaawulos kanatti inni dubbate jechuudha. Meegas inni ilaala akka inni akkas ta'e ilaalla. Lamarratti isinan gaddisiisa yoo ta'e immoo warrum ani isaan gaddisiise irraa kanaaf eenyutu na gammachiisa ree jedha. Isaantu na gammachiise. Waan wal gammachiifneef gaaf gargar deemnu maal taana jechuudha. Natti gadditu. Kanaaf akkas gochuu koorraa asuma taa'ee xalaa maal isinii godha jedha. Isinii barreessaa lakkoofsa irraa gara keessan dhufee namoonni warri na gammachiisuun isaaniif ta'u akka nan gaddisiifneef kana isiniif caafeeraa gammaduu kootti isinis akka gammaddan isin hin mamu jedha. Waan an gammadetti isinis maal gootu hin gammaddu. Kan ammamu jedha. Afurratti dubbiin garaa nama tuqu. Yaanni garaa koo guddaa utuma rakkatu utuma dhiphatus imimmaan baay'ee lolaasaa isiniif caafuun koo jaalala guddaa an isiniif qabu sana akka beektaniif malee isin gaddisiisuuf miti jedha. Imimmaan koo dhangalaasaa jedha. Baay'een isin jaaladha. Isin bira ture immoo deebi'ee gaafa isin biraa deemu akka isin hin gaddisiifneef asuma taa'ee maal isinii barreessa jedha. Xalayaa isiniif barreessaa jedhee yeroo dubbatu argine isin jenna jechuudha. Kanaaf jaalala inni warra Qorontosiitiif qabu akkamitti akka inni isaan gorsaa ture boqonnaa tokko keessatti ilaalle tokkoffaa keessattis ilaalleerra. Tokko keessattis akkamitti akka wal jaalatanii wal wajjin turan akkamitti akka wal amanaa turan dubbii isaanii akkamitti akka fudhataa turan ibin akkuma nuti fakkeenya Kiristoosii fudhanne isinis fakkeenya keenya akkuma nu dhiphina Kiristoosii irraa qoodamne jajjabina isaa irraa qoodamne isinis dhiphina keenya irraa jajjabina keenya irraa qoodamtu jedhee akka inni isaanii dubbataa ture arginee isin jenna jechuudha. Kanaaf gaddisiisuu isaa kan wal miidhanii miti kan inni dubbataaru isa kan jaalalaati kan inni asirratti kaa'eetiin jedhe jechuudha. Lakkoofsa 5 irraa wanti kun maal mul'iseetiin jedha jaalala tokkummaa dhoksaa tokko malee wal sobuu tokko malee ifaan wal rakkasaan jiratan jenna. Tajaajilli bara kanaas akkas ta'uu qaba sila tajaajiltoonni hadha
yeroo baay'ee naqunnamu yeroo baay'een argu yeroo baay'ee waldaa waliin tajaajila walii wal dhabanii waldaa wal tajaajila yeroo baay'ee himannaa rabbanaa nurraa jijjiiramu kana ta'u jedhan keessa immoo akka nurraa jijjiiramne jedhanii iyyannaa galchanii maaf nu biraa deema wangeelaayin kun jedhanii booda ammoo warruma kaanii wal dhabanii biraa oofan tajaajiltoota adda ka waaqayyo kariiti isaan gargaare hafuuraan waldaa waliin tokko ka ta'an bifta akkasii akka jiru lafa kaayeetiin jedha jechuudha. Keessaas wangeelaa tokko wajjin yeroo kanaan dura ture irratti wanta akkasii qunnamee argee ture. Tole itti fufna. Shanirraa egaa namni tokko isa kaan yoo gaddisiise ana gaddisiise miti. Karaa gar tokko garuu inni tuuluu hin ta'in malee isin hundumaa keessaa gaddisiisuu isaati. Namni tokko gaddisiise jechuun namni kun maal godha jechuudha? Isin hundumaa gaddisiise jechuudha. Ana qofa miti, anaa miti. Sababni isaa isin hundinuu maal waan taataniif? Dhagna tokko waan taataniif. Qaama tokkummaa isaanii yeroo inni ibsu arginu isin jenna jechuudha. Ani yoo gadde obboloonni koo asirra jiran isin keessaa tokko akka gadditaniif tokkummaan hafuuraa baay'ee jechuun isa kanaadha. Yoo an dhiphadhe isin dhiphachuu qabdan. Yoo an gadde isin gadduu qabdan. Tokkummaan keenya ka dhugaa ka dhumarratti hojii xumuruudhaaf barbaachisu garaa tokko yaada tokko qabaachuun hafuura tokko qabaachuun isa kanaadha. Naaf maal jedhaa? Yoo tokko gadde isin hundumaa gaddisiisuu isaatii jedha. Jaarratti nama akkasii kana nama isin gaddisiise kana nama rakkina biraa uume kana jechuudha. Nama akkasii kana adabbii baay'een keessan irratti walii galtan kanaan dura isa adabdan hin ga'a. Namichi gadda baay'ee guddaadhaan liqinfamuu isaa irraa isin yakka isaa dhiiftanii isa jajjabeessuun isiniif ta'a jedhan. Yooma namni tokkos isin gaddisiise isin hundinuu irraa walii galtanii yakka isaa yoo murteessitan inni kophaasaa gaddee ka dhiphatee mannaa isarraa isin hundinuu dhiifama maal ka gootaniif wayya jedha. Kasaaf dhiiftaniif wayyaa. Dhiiftaniitii kasa jajjabeessitan wayya. Kanaaf maal godhaadhaa? Rakkina walii keessanii maal godhaa? Baadhadhaadha. Yoo tokko yakka isaa maal isaa godhu? Haa baadhatuuf. Wal gaddisiisuu keessa irra yakka keessa walii baadhachuutu barbaachisa. Akkamitti akka wal danda'an nama yakkis akkamitti akka kunuunsuu qabanidha. Inni lafa kaa'u jechuudha. By the way, akka biyya lafaatti namni yoo yakke maal godhu hin adabu miti. Mana hidhaa galchuu adaba isaaf malee itti kennu. Inni kun isa sirreessuu danda'a jettanii yaaddu? Baay'een hin sirreessu. Inumaayyuu kaan caala jabaatee bahuu danda'a. Exactly. Kan isa miidhu gaafa isin jaalalaan itti sixxanii akka namichaa dhiiftaniif namichi deebi'ee wal'aansuu sammuu ofii wajjin jalqaba. Gaafa ammoo arraba itti deebiftanii jettanii nama wajjin wal'aansoo jalqaba. Gaafa yakka isaatiif waan inni jedhe itti deebisuu jalqabdan nama wajjin wal'aansoo jalqaba. Gaafa isin dhiiftanii garuu faallaa itti deemtan of wajjin wal'aansoo kan inni jalqabu. Ofitti deebi'a jechuudha. Maalan hojjedhe jedha. Ilaame. Gaafa yeroo tokko gabaabsee nuti dubbadha. Tapha taphanna ture. Tapha kubbaa oduu taphannu iddoo tokkotti mucaa wal jijjiirree seennutu jira. Achiin booda an bakka sanitti taphadhee gaafa jedhu abbaan taphicha tapsiisu leenjisaan jechuudha. Nan jijjiirrinati. Tapha gara waancaatti darbina ture baadiyyaatti. Booda mucaan bakka kiyya seenu haga baane naarrabsa gadhisee. Naarrabsa kana booda cadhisee yennaan dhumarratti maaf cadhiftaa naan jedhe. Situ naarrabsaara miti maal godha cadhisee hin cadhise. Dhumarratti buutee aare maaf na tuffattee cadhifta jedhee. Amma maal gochuu jalqabee ufuma wajjin wal'aansoo qabu maaf cadhisee waan jedhutu deebi'ee keessa isaatti dhagahamuu jalqabee jechuudha. Wanti an godhe sunis yoo gaarii hin taane cadhisuun sunis gaarii miti baay'ee yoo jedhu lakki dhiifamaa uduu akkas jedhee waan qajeelatti dubbadhee jiraadhee bareedaa ture. Kanaaf maal jechuu barbaadeeti nama yoo inni isin arrabse yoo inni isin miidhe isinis yoo miitan isinis yoo isa miidhuudhaaf deemtan inni waan barbaadu argateera kana booda duuba dee'uu hin danda'u. Yoo garuu inni isin miidhee isin cadhiftan yoo dhiifama gootaniif yoo cadhiftaniif jaalattan namichi isin wajjin wal'aansoo dhaabee sammuu ofiitti deebi'a jechuudha. Yoo sanidha kan inni baratu. Kanaaf kan inni asirra jedhu yoo inni yakka itti murtanis maal godhaafi dhiisaa fi isa jajjabeessaa jedha. Egaa
isa jaallachuu keessan agarsiisuudhaaf akka walii galtan isinan gorsa jedha. Yakka itti muruu irratti irra caalaa isa jaallachuu irra walii galaa jedha. Yakka itti murtanii isin hunda yakke waan ta'eef isa adabuu irraa isa jaallachuu keessan irratti maal godhaa jedha? Walii galaa. Akka isin jaalalarra walii galtan maal isin godha jedha? Isin gorsaa. Kanaafis ani wanta hundumaatti abboomamoo ta'uu keessan qoree beekuudhaaf isiniif caafeera jedha. Waanuma isiniin jedhe hundumattuu abboomamoo ta'uu keessan beekuudhaaf maal isin godheera jedha? Isiniif caafeera. Nama isin yakka isaa dhiiftaniif anis immoo nan dhiisaafi. Wanta an namaaf dhiisu yoo jiraate sababii keessaniif jedhee fuula Kiristoos duratti maal godheeraaf jedha? Dhiiseeraaf. Kun dubbii barbaachisan. Walii kennaaf, walii oolchuudhaaf, nama biraa oolchuudhaaf dhiifama maal gochuu qabna? Walii gochuu qabna jechuudha. Phaawulos kan inni jedhu Kiristoos illee akkana jedha. Nama yoo isin obboloota keessaniif dhiiftan anillee maal isinii godha jedha? Isiniif dhiisaa. Amiin. Akkasuma Phaawulos illee jechuma kana fayyadameetiin jedhe jechuudha. Nama isin yakka isaa dhiiftaniif anis immoo maal godheeraaf? Nan dhiisaaf. Wanti an namaaf dhiisu yoo jiraate sababii keessaniif jedhee fuula Kiristoos duratti maal godheeraaf jedha? Dhiiseeraafi jedha. 11 irratti akeeki seexanaa maal akka ta'e waan beeknuuf seexanni akka nun gowwomsineef kana goona jedha. Maalidha akeekni seexanaa? Mee waan tokko ilaalla. Akeeki seexanaa jedha. Akeeki seexanaa maal akka ta'e beekna jedha. Akeeki seexanaa tokko Maatiyos 4:10 irraa akkas jedha. Maatiyos 4:10. Yemmus Yesuus immoo seexana nana argaa koo duraa turi. Waaqayyo kee gooftichaaf jilbeenfattee sagadi isa duwwaaf hojjedhu kan jedhu maal ta'eera jedha? Caafameera jedheen. Kanaaf akeeki seexanaa inni guddaan nu akka isaaf sagannu barbaada. Waan inni jedhe akka raawwannu barbaada. Waan inni jedhe maal akka goonu barbaada? Akka raawwannu, akka isaaf sagannu, akka isaaf iddoo addaa kennu barbaada. Inni immoo eenyudha seexanni? Wangeela Yohaannis 8:44 irratti dubbifnee turre abbaa sobaa, ajjeesaa argitanii dhugaan isa keessa kan hin jirredha. Kanaaf nus akka goonu barbaada. Akka isaaf sagannu, akka iddoo olaanaa isaaf kenninu waan inni jedhe akka dhageenyu barbaada. Kanaaf nus akka Kiristoos maal jechuu qabna? Seexana dura koo gara booddee koo deebi fagaadhu narraa jechuu ni qabna jechuudha. Akeeka seexanaa nuti beennaa jedha Phaawulos. Akeeki seexanaa isa akka dhageenyudha, akka isaaf sagannuudha. Tokko kana. Lammata Luqaas 22:31 irratti Yesuus Simoon seexanni akka namni qamadii gingilchu isin gingilchuudhaaf hin falmeeraa jedha. Akeeki seexanaa 22:31. Luqaas 22:31. Kanaaf isin gingilchuu barbaada jedha. Akeeki seexanaa maal gochuudha kanaaf? Nu gingilchuudha, nu bittinneessuudha, gargar nu baasuudha. Kanaaf akeeki seexanaa adda baafnee baruu qabna jechuudha. Akka isaaf sagannu barbaada, akka isa dhageeffannu barbaada, akka nu gingilfamnu barbaada, akka nu adda bittinnoofnu barbaada. Kanaaf nuti akeeki seexanaa maal goona jedha Phaawulos? Beeknaa jedha. Tokkoffaa Phexros 5:8 irratti akkas jedha. Tokkoffaa Phexros 5:8 irratti of qabaa, dammaqaas. Seexanni amajaajiin keessan akka leenci yeroo beela'utti aadaa naanna'utti nama liqimsuu barbaade inni naanna'a jedha. Leenci akkasumaan naanna'u miti obboloota koo. Leenca maal ta'e naanna'u? Beela'ee waanuma arga caccabsee nyaachuudhaaf jechuudha. Kanaaf akeeka seexanaa beekna jechuudha laa. Phaawulos kanaaf akeeka seexanaa beekna jedha. Jabaannee of eeggannaadhaan beekuu qabna jechuudha. Kanaaf lakkoofsa 9 irratti achumatti dhiphinni sanyii isa kan keessanii kun obboloota keessan warra guutummaa biyya lafaarra jiranitti akka dhufu beekaatii warra amantiitti jabaatan ta'a seexanaan mormaa jedha. Akeeki seexanaa beekna. Kanaaf seexanni akka nu gowwomsineef
kana goonaa jedha Phaawulos. Tokkummaan keessan jabaatee eeggatamuu qabaa. Jaalalaan eegaa. Walitti murteessinaa. Akeeki seexanaa maal akka ta'e adda baasaa baraa kan inni jedhaaru jechuudha. Kanaaf obboloota koo nus akeeki seexanaa baruu qabna. Tokkummaa keenya jabeessuu akka qabnu nuuf ka'a jechuudha. 12 wangeela Kiristoos lallabuudhaaf mandara Xiroo'aas yommuu dhufe gooftaan karaa anaaf banuusaa nan arge jedha. Tajaajila gaafa tajaajilu eenyutu karaa nuuf bana obboloota koo? Gooftaatu karaa nuuf bana. Kanaaf isatti of kennuu qabna. Namni kadhata malee deemu, namni dubbisa malee deemu yakka hojjetaa jedha kitaabni raajii. Odoon kadhatin, odoon dubbisin namni lallabuudhaaf deemu maal hojjeta jedha? Yakka hojjetaa. Qajeelfama samii odoon gaafatin geggeessaa waaqayyo akka karaa isaa banuuf odoo Kiristoosiin hin affeerin namni deemu cubbuu hojjetaa jedha kitaabni raajii. Lakkoofsa 13 irratti obboleessa koo Titoosiin achiiwwan nan dhabeef garuu yaadni koo hin ciifne kanaafan namootatti nagaa dhaame achi bu'ee kutaa biyya Maqodooniyaatti darbee jedha. Okay. Amaariffi lakkoofsa 13 kana yaadni koo hin ciifne ka jedhu kana Ingilifiin Amaariffi hafuurri koo jedha. Onisimoos tarii maal akka jedhu hin beeku mee? 2:13 irraa maal jedhame Onisimoos? Adubbifamu lubbuu obboleessa koo Phaaxroosiin waanan gaddisiisee fi isaan dhiiseetanii Maqodooniyaa ol ba'e malee. Okay. Onisimoos immoo xiqqoo gara biraa hiikeera. Ingiliffi isaa akkana jedha. I had no rest in my spirit jedha. Hafuura kootti maal hin arganne jedha. Boqonnaa. Rest my spirit because I found not Titus my brother. But taking my leave of them, I went forth into Macedonia. Hafuurri koo jedha. Hafuurri koo. Amaariffis akkasuma jedha. Amaariffis 12 irraa akkas jedhaayyuu lakkoofsa 13 irraa 12:13 Amaariffi akka jedha. Sila Kiristoos wangeeliin Xiroo'aad በመጣው ጊዜ ለጌታ ስራ በር ምንም ቢከፈትልኝ ቲቶ ወንድሜን ስላላገኘሁት መንፈሴ እረፍት አልነበረውም ጀ አዲሱ መደበኛ ትርጉሜንስ አከስመ ጀዳ ካን ኩደ ሰዲራ ይሁን እንጂ ወንድሜ ቲቶን እዚያ ስላላገኘሁት መንፈሴ አላረፈም ስለዚህ ተሰናበትኳችሁ ወደ መቄዶንያ ሄድኩኝ መንፈሴ አፉሪ ኮማል እንታነ ጀ ኢምቦቆኔ ማልዋን እንታኔፍ obboleessa koo Titoo waan hin argineef garuu hafuura jechuun yaadni koo jedhee Oromiffi hiikeera yaada qajeelaadha. Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 13 irratti akkasumas Roomee boqonnaa 11 mee iddoo sani akka yaada waan jedhuun yaada jecha wal fakkaataadhaan hiikeera gamaa gamanatti Oromiffi yeroo yaada koo jedhu tariiti dubbii qajeelaadhaan hiikeera jechuudha. 40 lakkoofsa 13 irraa Isaayyaas 40:13 baasame. Isaayyaas 40:13 irraa akkas jedha. Eenyutu humna hafuura Waaqayyoo shallaguu danda'a? Eenyutu Waaqayyoon gorsee barsiisuu danda'a jedha. Eenyutu humna hafuura Waaqayyoo shallaguu danda'a? Eenyutu Waaqayyoon gorsee barsiisuu danda'a jedha. Tokko. Roomee 11:34 irratti immoo isuma kanarraa kan fudhatame Roomee 11:34 irraa caaffata keessatti iyyuu jechuun isa kakuu moofaa kana keessa koot godhaadha jechuudha. Eenyutu takkaa yaada garaa Waaqayyoo beekaree jedha. Isaayyaas keessatti maal jedha? Hafuura Waaqayyoo jedha. Roomee keessatti immoo yaada Waaqayyoo beekaree yookiis eenyutu gorsa kennuufi danda'aree jedha. Kanaaf lakkoofsa meeqadha 11:34 Roomee 11:34 Isaayyaas 40:13 Kanaaf caaffata keessatti eenyutu takkaa
yaada garaa waaqayyoo beekaree jedha. Isaayyaas irratti immoo eenyutu humna waaqayyoo shallaguu danda'are eenyutu beekaree yaada jedhu ingiliffii jechuun tokkoon fayyadama. Kanaaf yaada kootiin yeroo jedhu Phaawulos hafuura kootiin jechuu isaati jechuudha. Ingiliffaan hafuura kootiin jedha. Hafuura jechuun ammoo yaada akka ta'eetiin jedha. Akkasitti Oromoffaan kan inni keeru jechuudha. Tole lakkoofsa 14 irraa gara lakkoofsa 14tti yeroo darbinu lammaffaa Qorontos boqonnaan 2 lakkoofsa 14 bira yeroodhaan akkas jedhee itti fufa. Waaqayyo isa yeroo hundumaa karaa Kiristoos isa lakkoofsa 4 kana irratti xiyyeeffannee ilaalame dhugatti ilaala. Waaqayyo isa yeroo hundumaa karaa Kiristoos akka warra moo'ee duulaa galuutti nu adeemsisuuf. Akka warra moo'ee duulaa galuutti nu adeemsisuuf. Kiristoosiin beekuu akka foolii urgaa'uutti harka keenya iddoo hundumaa isa ga'uuf galannaa ta'u jedha. Fooliin urgaa'u as keessatti akka caafametti maalidha? Kiristoosiin beekuu kenna jechuudha. Fooliin urgaa'u inni waaqayyo urgeeffatu eenyuun beekuu kenna jechuudha. Kiristoosiin beekuu kenna jechuudha. Irra deebinee dubbifna ammas. Mee Oneesimoos irraallee dubbisaa lakkoofsa 14. Oneesimoos 14. 2:14 irraa. Waaqayyonis galannaa godhu gaafa hundumaa kan nu jajjabeessu Kiristoosiin foolii beekumaas iddoo hundumaa kan nu mul'isu. Ameen. Foolii maal jedhaa? Foolii beekumaa. Foolii eenyuun beekuu ka jedhu ammallee kanallee Ingiliffarraallee dubbisaa Oromoffillee qajeelchee gara 14 irraa. Now, thank be unto God, which always calls us to triumph in Christ and make manifest the savor of His knowledge by us every place. Savor of His knowledge. Fooliin urgaayaan waaqayyo urgeeffatu beekumsa isaati jechuudha obboloota. Isa beekuudha. Isa beekuudha. Oromoffaan ammas irra deebi'ee dubbisa. Waaqayyo isa yeroo hundumaa karaa Kiristoos akka warra moo'ee duulaa galuutti nu adeemsisuuf. Kiristoosiin beekuus akka foolii urgaa'uutti harka keenyaan iddoo hundumaan isa ga'uuf galannaa ta'u jedha. Harka keenyaan iddoo hundumaa isa ga'u. Maali? Kiristoosiin beekuu. Fooliin urgaan inni urgaa'u isa kanadha jechuudha. Sababni isaa Wangeela Yohaannis 8:24 irraa Wangeela Yohaannis 8:24 irraa Macaafni Qulqulluun maal jedhaa? Cubbuu keessaniin akka duutan isinitti himeera. Ani eenyu akka ta'e beektanii yoo amanuu dhabaattan cubbuu keessaniin hin duutuu isaaniin jedhe. Kanaaf namni du'a jalaa ba'uudhaaf eenyuun beekuu qaba? Kiristoosiin beekuu qaba. Inni kun akka foolii urgaa'utti jechuudha. 15 irraa kanaaf akkana jedha. Nuyi warra karaa fayyinaa irra jiraniif, warra karaa badiisaa irra jiraniifis foolii Kiristoos isa waaqayyotti urgaa'uudha jedha. Foolii eenyu obboloota koo? Foolii Kiristoos isa waaqayyotti urgaa'uudha. Fooliin keenya immoo inni urgaa'aan Kiristoosiin beekuu kenna jechuudha. Wal beekuu kenna, amala isaa shaakaluu kenna jechuudha. 16 irraa warra karaa badiisaa irra jiraniif foolii du'aa isa nama ajjeesu, warra karaa fayyinaa irra jiraniif foolii jireenyaa isa nama jiraachisuudha. Egaa eenyutu hojii akkasii kanaaf taaree jedha. Look, nuti Kiristoosiin bakka buunee namatti mul'anna yoo ta'e, akka Phaawulos akkuma Kiristoosiif fakkaadhe isinis na fakkaadha yoo ka jennu ta'e, namni fayyuuf jiru nu laalee maal ta'a? Fayya. Nu laalee fayya. Namni badus nu laalee akka karaa badiisaa irra jiru maal godha? Adda baafatee bara jechuudha. Amala keenya laalee. Kiristoos ammaaliidhaaf hin dhufne jedha. Nagaa buusuudhaaf hin dhufne jedha miti. Abbaa nagaa kan ta'e Kiristoos. Maatii gidduutti, namoota gidduutti maal godhuudhaaf? Gargar baasuudhaaf. Maaf gargar ba'iinsi uumame? Tokko Kiristoosii beekee yoo isa filate, inni kun immoo maal jedha? Ani hin barbaadu jedhee filannoo biraa filachuu danda'a. Lafa kanarra mootii lamatu jira. Hafuura lamatu jira. Hafuura dhugaa hafuura Kiristoosiitii fi hafuura seexanaatu jira. Kana keessaa nu hafuura tokkoon walii galla. Yookaan hafuura dhugaatiin yookiin immoo hafuura maaliitiin? Hafuura sobaatiin. Yoo tokkoon walii galle tokko maal goona? Hin murmina. Yoo tokkoon walii galle tokkoon maal goona? Hin murmina. Lamaan qixa walii galuu hin danda'amaa? Eeshi
Maatiyos boqonnaa 12 lakkoofsa 30 irraa akkana jedha. Maatiyos boqonnaa 12 lakkoofsa 30 irraa. Eenyullee gara koo yoo ta'uu dhabaate mormituu kooti. Akkasumas na gargaaree kan walitti hin qabamne maal ta'a jedha? Hin bittimsa jedha. Hin bittimsama jedha. Kanaaf hafuura isaa wajjin yoo waliin galle faallaa isaati jechuudha. Kanaaf maal jedhaa? Warra du'anii foolii du'aa, warra jiraatanii foolii jireenyaa jechuun Kiristoosiin bakka buunee namni Kiristoosii wajjin jiraachuu barbaade foolii jireenyaatu itti dhagamaan jiraata. Inni kun immoo du'a murteeffata jechuudha. Dheengadda kana namni barumsa barsiisu sirba addunyaa irratti jechuudha. Hooliwudii guddaa irratti rook jedhanii sirba irratti akkana jedhaa ture namichi achi gubbaatti. Welcome to hell jedhee afaanuma baafate. Welcome to hell. Baga gara si'oolitti nagaan maal taatan jedhaa ture. Dhuftanii. Oluma qabatee uummanni inuma sirbu. Waan takka namni mulu uf hin beeku namni. Inni garuu welcome to hell. Welcome to our Lord Lucifer jedhee ol baasee maa jechuudha. Look, namoonni karaa badiisaa filannuma ofiitiin akka filataaran dhugaa gaafa argan kanaaf fooliin inni dhugaa kan Kiristoos isa kana jechuudha. 17 irratti nuyi akka warra Waaqayyo biraa ergamaniitti karaa Kiristoos fuula Waaqayyoo duratti garaa guutuudhaan dubbanna malee akka namoonni baay'een dubbii Waaqayyoo mi'a harkatti gatii dhabe fakkeessanii miti jedha. Mi'a harkatti maal ta'e? Gatii dhabe fakkeessanii miti. Uti dubbii Waaqayyoo biraa ergamanii karaa Kiristoos fuula Waaqayyoo duratti garaa guutuudhaan dubbanna malee kaleessas waan tokko ilaalaa ture. Galanni hundumaa ayyaanni nagaa karaa Kiristoos araarra akka nuuf ta'e. Ammas tajaajilu karaa Kiristoos Waaqa fuulduratti maal akka ta'e kan fudhatama qabaatu akka ta'uuf tajaajila malee akka warra mi'a harkatti gatii dhabee fakkeessanii akkas itti qaldanii miti. Itti qoosanii miti. Tajaajilu isa kanaa jedha Phaawulos. Kanaaf walii kennaaf tajaajillee Kiristoosiin beekuun kenna foolii urgaa akka ta'e barree namootaaf foolii Kiristoos ta'uu kenna barree nama du'uuf foolii du'aa nama jiraatuuf foolii jireenyaa akka ta'uu dandeenya. Kiristoosiin qixa guutummaa gooftaa Kiristoositti guddachuu jechuudha. Wal jaalachuu akka dandeenyu, waliif obsuu akka dandeenyu, akeeka seexanaa gargar baafnee baruu akka dandeenyu obboloota koo Waaqayyo kan dhageenyu nuuf haa eebbisu. Waaqayyo kan